qabxiin inni lammataa qabxiin inni lammataa maaliin milkaa'uu dadhabne beektu? Ofis sobaa nama sobaa waan jiraannuufidha. Ofis sobaa nama sobaa waan jiraannuufidha. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 15 lakkoofsi 10 hanga 35tti dubbifadhaa. Nama Saa'ol jedhamu tokko agartu. Nama yaada namaa dide osoo hin taane nama yaada Waaqayyoo dide. Namni yaada namaa dide rakkoo iyyuu hin qabu. Namni yaada Waaqayyoo dide garuu tasuma iyyuu milkaa'u. Moo'icha hin qabu. Jiraatti tuuffatama. Saa'oliin Waaqayyo ergaa ergeennaan Saa'ol ergaa dide. Ergicha dhaqa dhaqeedhaaf waan yaada Waaqayyoo godhe osoo hin taane waan yaada mataasaa godhe. Dhaqiiti Saa'ol Amaaliqoota rukkutii xummuri hunda isaanii tokko hambisiin jedhee erge Waaqayyo. Inni garuu namaaf maal hunduma ishee fixeetu waan foolii aarsaan dhiyeesse dheetu saawwan ijatti namatti tottoltu warii coccoomoo ijatti toltu dudduubatti hambifate. Waaqayyo fixeedhe Saa'ol aarsaaf warii cubbuu dhiyeesse. Baay'een keessanii waan dafqitan osoo hin taane warii cubbuudhaan fiddanidha aarsaan keessan. Kanaaf eebbifamuu dadhabdan. Kanaafidha warii cubbuudha baay'een keessan dafqa namaadhaan kan dhufe. Darqa jallinaan kan dhufe. Sobaan kan dhufedha. Saa'ol fixeettaa eeyyeen fixeera ilaalaa dudduuba isaa jira. Ofis sobaa nama sobaa jiraata Saa'ol. Maalan jedhe ofis sobaa nama sobaa jiraata. Amma yoomitti akka kanaatti jiraattaati. Dhugaasitti nima dhugaan kee inni yaa'u yoo ta'e ittaa dhiisan dhugaama dubbadhume. Soba dubbattee gamootti ijaarrattu tokko hin qabdu. Yoo baay'ate soba gaafatti dubbattu namni kolfa. Kolfuu dhiisee aboo dhugaa dubbadhu dhiiseeti. Amma yoomitti of wallaaltee jiraattaati. Amma yoomitti of sobaa jiraattaati. Amma yoomitti of shawwaddee jiraattaati. Nama shawwaduu hin dandeessa xiqqoo sammuu kee shawwaduu hin dandeessu bara. Nama sobuu hin dandeessa garuu sammuu kee illinaa ishee jedhamtu sammuu ishee jedhamtu. Sobuu hin dandeessu ati dhugaa sittan himaa nama duukaa ol loltee jirtu osoo hin taane sammuu kee duukaa yoo ol loltee jirtu. Namni sammuu isaa duukaa ol lole namaafuu ni ilu. Surraayyuu baqatamuu qabaan. Nama sammuu isaa duukaa ol lole isa baqadhaa jalqaba. Namni sammuu isaa of lole namaaf waan gaarii yaadee hin beeku. Namni of sobu namaaf waan gaarii dubbatee hin beeku. Yaada gaarii yaadee hin beeku. Ofis sobaa nama sobe Saa'ol. Naani Saamu'eel maal irreenni dudduuba keerraa naani aarsaa fedheen dhiyeesseedha. Waaqayyo fixeedhee deebi'ee aarsaaf naa qopheessedha. Waan Waaqayyo siin jedhe godhi gaaficha waan Waaqayyo siin jedhe garaan Waaqayyo sitti gammada. Akka jedhe Saamu'eelitti dubbateetu yaa Saamu'eel Saa'ol yaada koo didee yaada isaa hojjete ani isa moosisuu kooyyuu nan tuffadheedha. Ofis sobee Waaqayyoon sobaa jira waan ta'eef. Har'a geggeessitoota sobduurraatti of eegaa dhugaa isinitti hima. Koree sobduurraa of eegaa. Abbaa mul'ataa sobduurraa of eegaa. Amantoota sobduurraa of eegaa. Eeyyeen yeroo tokko gaafani raajii sobduurraa of eegaa jedhani amantoonni ameen jedhu. Gaafan garuu amantoota sobduurraa of eegaa hundumtuu bokkokee dheeretaa. Raajiin sobduu akkuma jirtu amantoonni sobduuyyuu jirti. Guyyaa biraan sin barsiisa kana. Guyyaa biraa raajiin sobduu akka jirtu amantoonni sobduu jirtu. Amantoonni of immoon. Qabxiin inni sadeeffaa jechuudha. Kan nuti milkaa'uu dadhabneef inni sadeeffaa karaa dalgaa yookiis bu'aa dalgaa waan barbaannuufidha. Takkaatti mileenerii ta'uu barbaanna. Tokko jedhanii lama jedhu malee zeeroorraati tokkodhu malee takkaatti kuman ta'u. Takkaatti kuman ta'u.
Dhugaa isinitti hima wanta ati ofii keetti dadhabdee nyaatte malee takkaa si fasiif hin ta'u. Bu'aa dalgaadhaan hojii dalgaa yaada dalgaa dalgaan duroomu hawwuu keenya yookiis bu'aa dalgaa barbaadu keenyatu akka nuti milkoofne godha. Bu'aa dalgaa utuu barbaannu lafti nutti guyyaa hojiin hojjetiin hafna jechuudha. Tiksii kanaaf kan isinii kennu Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 23, Maatiyyoos 27 lakkoofsa 3, fakkeenya boqonnaa 15 lakkoofsa 25 hanga 27. Mee fakkeenya 15 25 hanga 27 nan dubbisa akkas jedha. Waaqayyo 25 kaasee nan dubbisa akkas jedha. Waaqayyo mana warra of gurguddisanii in jigsa, daarii haadha hiyyeessaa garuu in eega. Waaqayyo yaada jallootaa in cega, dubbii warra qajeelotaa garuu isatti in tola. Namni bu'aa dalgaaf sassatu maatii isaatti rakkina in fida. Namni gabbarsuu fudhachuu hin jaallanne garuu in jiraata. Namni bu'aa dalgaaf sassatu, bu'aa dalgaa barbaaduuf jechuudha. Fiigu maatii isaatti rakkina iyyuu hin fida, ofii isaarra darbee. Namni bu'aa dalgaatti yookiis mattaa yookiis gubboo hin barbaanne, waan dalgaa hin barbaanne garuu in jiraata. Dubbiin sagalee Waaqayyo. Haleluuyaa. Bu'aa dalgaa barbaaduun ijoo ittuu umurii keenya gabaabsa. Umurii keenyaan jedhe. Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 23 mee dhaqeen dubbisa. Lakkoofsa 23 na dhaggeeffadhaa dhaqeen dubbisa. Gurguddoonni biyya kee garaa didoodha. Nyaanni warra hattuusis hundumtii isaanii gabbarsuu jaallatu. Kaan ari'anii dhuma qabu, kennaa ari'anii mal qabu. Ijoolleen abbaa irra hin jirreef hin faradan, dhimma haadha hiyyeessaa hin dhaga'anii. Yerusaalemittidha. Yerusaalem gurguddoota Yerusaalemidha kun. Gurguddoonni keedha. Gurguddoonni ati qaba jettee yaaddu biyya koo keessa gurguddoonni jira jettu garaan isaanii didoodha. Nyaata warra hattuudha seedha. Hundumti isaanii gabbarsuu jaallatu. Karaa sirrii yaadane yoo gabbarsuun ta'e malee gubboodhaa yoo ta'e malee bu'aa dalgaa barbaadu waan ta'eedhaaf bu'aa dalgaa alaan alaa waan gaarii tokko godhan haadha hiyyeessaaf yaada qajeelaa yaadane. Kan sin ajaa'ibu Maatiyyoos 27 lakkoofsa 3 irraa namicha Yihudaa jedhamu tokko agartu. Yesuusin gurgureetu wayyoo nan gaabbedhe erga gurgureeti. Nan gaabbee bu'aa dalgaa barbaaduuf jedheetu Yesuusin nama miila isaa jala taa'ee waggaa baay'ee baratte. Abbaa hafuuraa isaa gurgure Yihudaan. Amantootumti keenya yoo abbaa hafuuraa keessan baay'een keessan gurgurtaniitu dhugaan isinitti hima. Geggeessitoota keessan gurgurtaniitu Waaqayyo isinitti araara. Nama irraa nyaattan qullaa dhaabuu barbaaddu baay'een keessan Waaqayyo isinitti haa deebi'u. Nama sinoo baasee, nama yeroo isaa gubee, saa'itii isaa gubee, kabaja keessaniif halkanii guyyaa isiniin iyyeessin gargaaraa ture. Utoo hin qusatiin yeroo rakkina keessanii isin qaqqabaa ture. Yeroo rakkina keessaniitti waan gaarii gaafanni afaan sin kaa'u. Isin garuu rakkina keessan keessaa baataniitu dhagaa afaan keessan baay'een keessan. Waaqayyo isinitti araaramu. Kanaaf bu'aa dalgaa barbaaduu milkaa'insa keenyaatti gufuu kan nu ta'e akka nuti milkoomne kan nu godhe bu'aa dalgaa barbaaduudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a asumarratti hin ga'a. Qabxii sadeeffaaf arfeeffaa fi shanaffaa ji'affaa guyyaa booriin itti fufa. Guyyaa booriin itti fufa. Bu'aa dalgaa barbaaduu kan jedhu irraan dhaabadha guyyaa har'aa. Kan nuti milkaa'uu dadhabneef bu'aa dalgaa barbaaduudha. Kutaa lammeeffaasaa yoo Waaqayyo jedhe guyyaa booriin itti fufuu nan yaala.
Gooftaan keenya Iyesuus dachee kanarra gaafa ture namaaf gaarii gochuudhaan beekama. Kiristaanni kiristaana gaarii gochuudhaan beekamudha. Waan gaarii gochuutti wal dorgomaa. Araarri Waaqayyoo fi eegumsi Waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Galateeffannee xumurra.